جرولي ولا إن الرجيرة تريتي وري نمني روتو كتوك وري وان كان كليسا قودا كيسا قبات اللي قلبي نما ولدتي شكل اللي قباتو نمالا نما كان الرابلسة نما أكا كينا كان ساجر وان كان بران قهني دبي لفتي كل ليساني فرماتا كايو وصودان داني مالي فالبامي كجو نوتي الرجال الهواسة كينا ورسي رجرو هواسة مسلمات شريعة كان كيستي ديني فتمسو بليسا تمسو نقوم جروتي تايه علمنا ما اي بي قباتو وان بي كان رسول عليه الصلاة والسلام مال جلاني نما أبليسا إساتو كساتري دنيا آخرت لربي ساتر راجل ركو نو يو جراتي ركو سنهر كالفجالاتين يو لالمي ونسو فرمات ابتكامل ركو سن فرمات أرغاتي والستروني اللي نرغم جاتو يرونو تاكنا تيني عزومنو كاليسا اللي كوايو بليسا كينا عبدي دبات اللي نما قبلك كندل نما كايغانا عمل وان هنكون ارغما جدي امتا دغيسيس لي نما انتوني حواسكي يعني حقيقه جرو سنتما تنامو قلبي كيساتنا قبدا توكو وني توكو يو ارغمي اول ما تفيقون ان بربا كيسو قران نوتي هجما قري سيرا اجاروتي هجما وما في حنكم نيف او في ترتيب حساب الليسني توكو ديبني نما قومتون قم درو درسو نمني توكو rakkate taanaan dhibame taanaan yookaan dhimma birootiif qarqaaramuu barbaachise taanaan namnummaan tokko dhufee nutti himee lafumaa ol kaanee girri jennee dhaloota bubbee ta'uun hayyoomni kenna eeysa beekumsi kenna eeysa namoomni kenna eeysa beekaa qabaatuun kenna eeysa ka duraaniin karooraan koree ijaarree lafaan kaan koreen gaafa ijaaramu tartiiba mataa isaa qaba koreen tartiiba mataa isaa qaba jechuun akkaawuntii nama dhuunfaa kana ta'uu irraa tartiiba nama amannu hayyuu biyyiti qabduun yoo ta'e wanni namni zanni illee waliin badee namni illee balbaltii isaa banamee yookaan harka keessa kaatuuf kun hin argamuu ture. Gaafa duraan argamnu illee jarjaraan itti seenna. Eega argame illee jarjara keessa deemna. Eega dubbiin argame illee akka nama hayyuutitti fixatuu dadhabnee jarjaraan bittinneessinee wal biraa yoo deemne mammaa kaaduwwiin nuun jedhe tokko jira. Hawaasni kiyyaa dura namatti fiiga lamuu namaan fiiga sadaffaa wal biraa fiigaa akka jedhan tokko akka akkisuun hin taane boruufillee baradha rakkoonni argamaa rakkoo argame san adeemsa jiruun qarqaaruu qabnaa tartiiba nama hayyoomaatii fi beekaa irra deemuu qabnaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam surakaa kadaaliman au madluuman gaafa jedhani kamiidhee fi kamiidhameellee tumsi jechuun tartiibni sun maali bootaa namni dogongora nama sirreessuuf bootaa namni haqa qabu haqa namaan jechuun wanni tokko tartiiba irra deemuudha. An akka nama tokkootitti akka xaalibu ridallaatitti dhimma kana osoon dhageenye qilleensarraa dhagayu wallaahi isin komanne dhugamatti hayyoota kenna mashaayikan kenna warroota silaa ummata afoo dhaabatee waa haasa'u kana walumaa gala in general isin komanne qilleensa irraa waan fixanii nutti gadi buuftanii suni isinirraa mala natti hin fakkaanne maal ifi kakaleessa waliin fiigallee numa nuun jedhan ka waliin fiigallee numa nuun jedhan ka wal biraa gatee fiigallee numa nuun jedhan namni yoo rakkate qubni tokko yoo ajaa'illee irraa muranii garri itti deebisan hin jiru san akkasitti akka fuulduraaf borullee ammaa rakkoon argama yookaan galgala tana fidhee kaanee tabirootti nutti dhufa gaafa nutti dhufellee ittiin finnaani haasawa kiyana qalbeeffadha haasawa yeroo duraanii sooshaal miidiyaa irratti dhaloota bubbee ta'uu hin qabnu dhaloota bubbee jechuun gamanallee gara gallaan dhima fiiga gamasillee gara gallaan fiigan nurraan hajamsiisu waan kana fuulduraaf tartiiba nuu godha ulamaa'in nu keessa jira hayyuun nu keessa jira beekan nu keessa jira yoo dogongorrellee dogongoraa kennallee ka qabatu qabunuuma karoora kana akka tartiiba nuu gootan asumaan isin yaadachiisa. Inni lammaffaa waan hanqoo argame san karaa ittiin argame saniin namni gaafatu sun nama waan kanarraa bilisa ta'ee qulqulleessu godhuu dhabuun nama yookaan namnummaan sunuyyuu isuma kanatu natti karaa maleen dhufe jedhee shakku ta'uun waan kan akka hammaatu ta'eera. Sooshaal miidiyaan nullee amma waliin dhiifnu sooshaal miidiyaan dhiifaman beekne waraabee lafa gadhiiseera. Waan namni biroo mashaayikni dubbatee fi eegana ammallee haasawaan kenna dubbateef hayyuun dubbateef xiqqaan dubbateef guddaan dubbatellee kanu jaalatu birallee galee kanu hin jaalanne birallee galee san akkasii akka qubanuu qabaattan asumaan isin yaadachiisa. Itti aansuudhaani duniyaa tana keessatti namni ni dogongora. Sheekamiin birootu maal jedhanii sheekamiin biroo hayyuu kennanii beeytanii
يرو إملا مجلس أوروميا كي سنما كرتوكو ولين فيلمني وسو ولين دلنو نمني ويراكو ويسا مدتة جنان أنشكي تشكي تابي أما بودا أستاذ كينا شي أمين سمبرا قلاجر جنان تاجي تاري يو تشكي كمبر بانتاتي غاندا كبري دكي جرين غاندي علمنا ما تنا من شكا شكا كبري كوفا جرا دنيا رجران نان تشكي ندمباتو جرين يو جراتو برباد تشكي مولين جراتو جرين نمني إيجا دنيا رجرات تشكي نيلين جرا واسكيا ربكو نيلين جرا والدبت نيلين جرا والاتزاني بدون اللي جرا والقمتون اللي جرا والهمتون اللي جرا والفتاتون اللي جرا كان قوتو الدوتا اجروتي وان كان قام سلا كل الله كبون كل الله ابون اللي سيدو سنار كابازه ككليس عبد الله ركعتاتو اسنما الرجال انا مون هيون يسر جرتن دم بتول بيننا نما تكا يبلو سنينجو نمني وريغما لوكو في يروكي سن عبدي كليس كنيتاني ادمو يو دي بيتلي سن كوماتا تا نمني برو ما دي سنينجرا كي ستلا لا تنو مجن إيجانا واي ملقاتي والقبته أنا كنوا بانك ستيتمنتي سنتيس مدرسو دندا هنگا وياني الرابه كله سمالي دينكا دبويا ددمي سديا كلا كوسفران جوتا بانك ستيتمنتي قوتو إسابة سيجرا بانك ستيتمنتي قوتو إسابة سيجرا فيديو نيلي سنتي مدرسو دندا غافا عبدي منا يعلا سيني تكا الراجل كبه hanga guyya dengkat dati didda misadi titti bas baati afuri ayya duwarriya rakko isisan mallaka base keysatti finali tana cheki namni godu barbadanile finali tana sinitti mudisu qaba Akargitan kana kunooti jechuudha. Mallaqni gale miliyoona 15 Nicole Seresa. Okay, difa. Aywa akkasitti. Amma isin sirraa'e? Miliyoona 15 kuma 432 fi 81 santiima 37 jedha. Kani withdrawali ta'e ka keessa bahe miliyoona 11 fi kuma 41 fi 517 fakkasi mallaqni akkaawuntii irratti hafe hanga guyyaa kaleessa malee dheengaddaa miliyoona 4 fi kuma 300 fi 90 fi 564 ta'uu isaa kanaadha mallaqi. Ustaad kaleessa inni bar kaleessa yooni miliyoona 4 kuma 500 nu garsiise laabii nama kuma 18 Dr. Asli kiya bareedaa kiya qoyme siifita. Dhaggeeffadha masiifitaa jira ko dhaggeeffadha. Nuti 15 tana gaafa arginu 15 tana yeroo arginu 15 fi 16 jennee garaagarummaa jiru waan sanitti dubbatuudhaaf amma deemaa hin jirru. Akkasuma mallee kun kijibaa san jenneetiin waan sanitti deemutti illee hin jirru. Birriin amma haqiiqaa jiru eeganu baafne guyyoota achi as ba'e san illee baanki steetimantiin akkatti baa. Garuu farqeen jiru miliyoona mataa rakkoo miti. Ankura jaha jedhee isin 15 fiddan homaa rakkoon qabu tokkuma inni. Garuu ani isin dura dhaabachuu barbaadu. Siigalee jira bar waliigallee irraa bar. Haga guyyaa ati jettee nu amma waan haqiiqaa jiru san wal madaalchisuuf ana haga guyyaa ati jettee san finde jechaa kiyya malee. Taniiti ati ka guyyaa kaleessa yookaan guyyaa hadhaa ta'uu ni mala. Siigalee. Ka guyyaa kaleessa yookaan hadhaa ta'uu danda'a haqiiqaa ka jiru kan amma kana wanni waan ani ni nama haasawa wanna haqiiqaa jirutti guyyaa isaallee sitti hamudhisu mee guyyaa isaa okay mee guyyaa yeroo takkatti homaa rakkoon qabu miliyoona mataa Ani guddin itti muffaasidha isaa keessa malee asliini miliyoona 16 jedhee inni miliyoona 5 jedhee garaagarummaa guddaa jira. Shanii miti 15 inni kaleessa inni miliyoona 4 akkasiin mubaarak inni kaleessa miliyoona 5 kuma 100 nu garsiise viidiyoo biraa qabda bara. Amma miliyoona 4 qabaa jedhe. Ila ani an rakkina irraan qabu ustaada kiyya wallahi jarraa nama focha'ani wallahi isinii miti nama diin rabbii qoma qabu tokkotti bu'uun barbaadu. Kalee iyyatiyyaan miliyoona 5 kuma 100 argine. Anaami nama kuma 18 argine. Miliyoona 3 4 jira amma. Sanii ladhiisa. Amma isinii nama xiqqoo nama guddaa ta'u wajjin waan wayii ta'e mumkin malee
statementiin ka'an baase kuni agaafa wanni kun itti galeetirraa haga juun 18 kakalee maleeyyuu guyyaa 10 dura kun asirra jira bar guyyaa jira bar idiitingi minaamin illee mitiina guyyaa jira argitaniimi garuu rakkoo miti dubbiin nu araarsa haga juun 18 dira fura bakka maqaa isaa kanarra laala maqaa isaa jala haga juun 18 no problem amma ala kulli haali wanni nu waliin nu galche amma siifitaa jira amma afacha walitti wanni nu waliin nu galche maalinni inni miliyoona 4 jedhee miliyoona 16 jedheeni isin immoo jaarsummaa nu qabdanii miliyoona 15 fiddanii jaarsi qixxeematti nu araarsa afixadhe anamma gara kiyya waan barbaadullee anamma waan barbaadullee mana akka miliyoona 5 ta'in akka gargaarsa geentee irraa hafte dubbataa ture malee daadin maasara yoo miliyoona 100 taate wallaahi anamma haasudun mallee qabume anamma gara kiyya afixadhe kubbashanii kanattuu quufean no koy kama dubbin finne bar eeshi dubbin finne Dr. Asli in fagaatin na jala amma dubbi ber waan jiru sinitti ma jira wani no amma kana dubbataa jirruufi ila adeemsotiin jiru mallaqni nuti kadittamii sadii baafne guyyaa ammoo yoo irra cheeguruu barbaadde irra si qabee ilaaluu dandeetta mallee waan qabatama lafa jiru waan taateef amma wani nu jedhaa jirru maali isa sanillee qorannee adeemsotiin jiru maali miliyoonummaan 15 kuni ka qarqaarsaatiin ala ka biroo jira jennee illee gaafanne amma mallaqni akkaawontiin inni qabu isa kana qofa mana rifeensaa qaba mana rifeensaa guyyaa meeqa gala torbaaniin meeqa argata namni hojjetu nama meeqa namni hojjetullee tilmaamne torbaaniin namni tokko waan argatullee tilmaamne wanni akkaawontii isaa irra galullee yoo tilmaamnu nuti torbaaniin namni warrootiin rifeensa muran sheerii walitti 12,000 torbaanii fudhatanii ji'atti meeqa ta'a sheerii addaan qoodama waan taateef ka jedhu tilmaamne ka ji'a 4 yeroo tilmaamnu mallaqni akkaawontii isaa irra galee akkaawontii isaa irraa deebi'eetiin mindaadhaaf keessaa kafalamee sana booda isaa hafu yeroo laallu arraawwanti naannoo miliyoona 2 ta'uu isaa mirkaneessite amma san qofatti illee hin dhaamne birriin miliyoona 2 kan kiraayii manaatii fi ka hojjettootaati fi ka rifeensaa warra hojjetuuf warra sheerii irra galullee jira kun amma tiraanzekshiniidha malee jeneraalii ati noormaalii ni beeyta mallaqni akkaawontii tanarra tootaali magali ka namni tariiti fakkeenyaaf osoo namni tokko bira kaatee illee galu ka yookaan achi booda irraa ba'ullee haaluma saniin jiraatee mallaqni qarqaarsaa qofa osoo hin taane mallaqni dalaggaa isaallee irra galuu mirkaneessine takka inni lammaffaa wanni haqiiqaa lafa jiru ammallee namni yeroo hedduu miisunderstandingii ittiin godhu koremmaan gama qarqaarsaatii waan kana itti deemaatiin ture abdii waan kana keessatti ol qabatee mallaqni yeroodhaaf haga gaafa yaala deemtuutitti akkaataa nutti himameedha haqiiqa isaa murabbitu irraa beeka haga gaafa deemtuutiin mallaqni harka kan kee akkaawontii irra yoo taa'ee jedhe wanni kun baduun ni mala mallaqni lafa taa'uuf waa irra taa'u garagara yeroo tokko illee namni yoonni tokko yoo jiraatee jedhe ittiin karaa tokko sosocho'a konkolaataa irra mallaqni osoo oole yaanni jedhu kore makana keessa kore hunda ta'us danda'a koremmaan waan kana eegale jechuudha waan kana konkolaataa irra haa oolu jedhanii walii galan mallaqni naannoo miliyoona 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee konkolaataan gaafa yaalaa fi abdiin deemu konkolaataan kun gurguramee sana booda eegana ammallee abdiin yaala akka deemu walii galan konkolaataa gaafa bitan kana namuu adeemsotii koreedhaa fi abbaan illee keessatti fa'aa argamuu wanti horiin abbaa malee abba lammii hin qabu jedhanii waan inni illee bootaa sanitti fayyaa qabaatee waan kana adeemsa jiru kana abbummaadhaan jalan buuneef konkolaataa kan itti gurguratu sun illee akka inni waan kanaaf deemu waan argeef mallaqni illee namni bira galuu kana waan irraa yaaduuf konkolaataa tartiiba hin qabne fuudhanii itti darbanii kaanii mallaqa irraa fudhatan miliyoona 3 wadhakka gaafa kaan eega yaalli ammoo tartiiba godhatee achi deemna jedhanii konkolaataa kana hin gurgurra yoo jedhan konkolaataan kun miliyoona 3 wadhakkaa kan ture giriin isaati maal jedhanii rakkoo guddaa uumee konkolaataan wadhakkaa waan qara bitamee saniyyuu akka baasuu hin dandeenye jala sararamee itti himamee jedhan kanaaf miliyoonni 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee jira konkolaataan bitame sun gaafa bitamu ammoo dippooziit irratti haa ta'uudhaaf malee
eega bitame ka'ee booda haa ta'uudhaafillee miti akkuma namni yaada namaa dhiyeessu warroonni koree konkolaataa kanarra kaahadhuuti achiin booda gaafa deemtuun gurgurtaadhani yoo gurgurtatti gadi baani wanni sun ammoo gatii dhabee yaada jedhu karoora kanaan konkolaataan ammallee lafa jira waan taateef koree waan kana shakkan waan san deemanii laalanii haqiiqaan jiru sun kana ta'uufi ta'uu dhabuu isaa ani haqiiqatti konkolaataa baasee waan laalirraa hin qabu wananatti himame konkolaataan jiraatullee waan shakkii qabaatii miti konkolaataan lama sadii ka guddaa jedhamee tariiti Dr. Asilittillee namni yeroo himu yoo tokko argame kudhanillee ta'uun normaalii zeeroon itti dabaluu zeeroon akkasuma ragatii qabdu faadhanillee itti dabaluu illee ni mala ati takka yoo dhageette ka kudhan sitti hime sun illee atammoo qabatte fa irra dhaabattee haasa'uun kan keellee ma jiraa jechuudha. Aadaa namaatittillee waan chaazii qabata san dabaluu numa jiraati. Siifii qabaas. Eshi fixa. Hadiisa kana sahii hamiti ijoollee isin dogoggorsaa fi bar. Ani waan jiru si hima ila waan jiru waan qabatama jiru si hima. Sana booda ammoo achini karaa barbaadanii isin itti deemuu dandeetta. Kanama bar waan kana ofii akkas dalagee miti akkina himamee fi waan qoradhe akka nama tokkootitti ummata kana araarsuudhaaf karoorri jiru kana jedhee isiniin gahaa jira. Waan jirullee waan irraa beeku nama dagalee gamanaa gamas jirullee qoradhee waan isiniin gahe. Kuni karoora kanaani konkolaataan kabitame kana konkolaataan kanaa mitillee yoo jedhani moruma ganama argama waan rakkoon hin jiru. Amma wanni nu barbaannu maali? Ustaaz amma yaada araaraa fiddaniittu Ustaaz Taalibuddin nama jabaa keenya rabbi umrii keessa nu fadheenessu bakki barbaadamee xiqqoo si rakkoo ta'e bakka birrii kaleessumaan gaafa asliin dhaasaa kana eegalu ol galeen fiigee wallaahi mana cufadheen fiigee dhufe hojii nyaanne dhunni. Namni si dogoggorsiisuudhaaf koy Haidar namni si dogoggorsiisuudhaaf Mun galcha Haidar. Galatu Tahir galatu Ustaz Tahir galatu. Kore Tahir. Ustaaz kana geeffadha. Namni si dogoggorsiisuuf akkas gochuu danda'a. Mucaan kun nama Tahir lakkoofsa tokko bare. jennaani lakkii an ragaa qabatamaa qabaa Tahir warri boodikana Tahir galatoo galcha. dubbicha keessa harka fudhanne amma immoo bakki barbaadamte isin nu himtanii jirtu adaraa dubbii kana nurraa goolabaa akkamitti goolaba masa jedhuuni nurraa goolabaadha namoota jedhaa dubbicha goolabaa akkama ta'u waliin dubbadhaa. Eeshi mubee kiyya na dhageeffadha isinifitee isinirraa goolabuu eedanam ila haqiiqaa jiran akka nama tokkootitti wanni isinillee beekuu qabdan ammallee manni kunillee beekuu qabu ilmi namaa ni dogongoraa haqiiqaa jiru mallaqootiin wanni ila ammoo jala sararee isiniimu jira. Mallaqni yaalaaf amma ta'u lafa jira gahaan lafan jiru. Mallaqni garuu dura guuramee jira dura guurameera. Wanni amma miliyoona 15 kun keessa yoo miliyoona 2 akkana keessaa baafne naannoo miliyoona 13 11 akkana jala ta'u guuramee jira. Miliyoonotiin 12 yookaan 11 haa taatu 12 guuramee kun ammoo ammatti yaalaaf wanni lafa jiru jira ka jedhamu sanidha. Amma waan guyyaa kana isaatiif deeggadhaa isiniifitu edha. Amma sanillee qoranne maraayyuu isiniifitu edha. Ya gaafiin bareeda. Konkolaataan miliyoona 3 wadhakkaa irraa bahee takka achitti naa qabadha. Manni yaalaa Amma nama guddaa maa fidan isaan tokkoffaa. Neetworkiin qabe. Lammaffaa birrii yaalaaf guurame makiinaa bituu maaltu barbaachisa? Dhufoo yaalaaf guurame. yeroo Neetworkiin sirreeffadhaa Ustaaz ifama. Neetworkiin sirreeffadhaa. amma sirroomne Amma sirraa dubbadhaa. miliyoonni 3 wadhakkaa konkolaataa irra bitamee konkolaataan akka amma jennu kana gatii isaa kanaan haa ta'u malee konkolaataa irra miliyoonni 3 wadhakkaan jira. Takka miliyoona 1 jala kan ta'u mana yaalaatitti kan bahe jira 2 miliyoona 1 jala kan ta'u porososii yeroolee sagantaaleen akkana sagantaan fundraisingidhaaf hojjetamu porososiilee warrootii wantoota garaagaraa waan isin normaali akkanumatti jeneraali understand gootan baasileen bahe jira gara miliyoona jalatti ka dhiyaatu jechuudha. Gamasiin ka bahe jira. Ammallee wanni haqiiqaa takka ta'e isin irraa beeytan amma
qalbii keessanillee isin fayyisu kan isinitti ani dubbii masmara guutuu isaa qoradhee haqiiqaa jiru lafa kaa'e nuti diiniif si jaalanna ummata kanallee sirraa qabuu dandeenya dhaabbadhu jennee dhaabna mallaqni yoo akka kaashii lafa jiraate lafa jirutti himi jennee kunoo ka akkaawuntii irra jirtu tana qara miilii afurii way ture kaleessaa fi dheengaddaaf kaleessa itti galee amma jaagalee jira miileenni jaha peejii irratti maxxanse suni galee jira hayye tuun ammoo konkolaataadha yoo ka gurguramtullee taate gabbayaati laalaa kuno jedhee jira inni biroo yaala kanaaf gaafa deemu anini nama haala kana keessa jiru sanyi ilmi kiyya kanarraa bahe kuni boru adda namni gaafa fayyaa kana dhukkubsate kanallee yoo mana yaalaa deebi'e yookaan riifarii marsaa lammataa deebi'ee jedhee kadhatuu hin danda'u kaayoo ilma kiyyaatii fi jiruu ilma kiyyaan balleessu jedhee akka daa'ima kiyyaatitti namni sirris ta'uu danda'a sirris dhabuu mala miiliyoona lamaa maqaa daa'imaatiin akkaawuntii irra kaa'eefii jira yoo jiraadhellee ilma kiyyaan tajaajila jedhee yoo du'ellee isaan haftu jedhee karoora kana yaade wanni sun sirris ta'uu danda'a sirris ta'uu dhabuu danda'a in jeneraali wanni lafa kaa'e maali ani adeemsa jiru kana haqiiqama jiru konkolaataa matanaayyuu miiliyoona takkaa haa baaftu ummatatti himuu dhabuun ilma kiyyaaf jedhee tartiiba kana godhe jedhee namatti himuu dhabuun sababa kanaan hawaasni kaleessa naa ifaa jedhee bi'ee wal dhabuun ani dogongora danda'ame yaalameellee ifama gaafatutu anaa fayyaa bakka ana biratti hafte 15 miti yoo achi jalaa geetteetiin jette achi olu yoo naan jedhani ana biratti jirti hanqooni ummata kana dhiifama gaafadha malee an ummata afoo dhaabadhee rakkoo qabdan jedhee isaanitti badiin deebisuu dhiifama gaafatu dhufee dhiifama narraa haa ta'anii waan namni arsii qabuun fi namni namoomaa qabuunillee isaanii fixadhaa waan Oromoo walii qabuun si qofa miti waan Oromoo walii qabuunillee fixadhaa fi kanaafuu dhiifama naa godhanii du'aa naa godhanii mallaqni naa gahee yaalamullee tole yaalamuu baadhullee ani eegana qalbiin tiya na toltee rabbii kiyya wal gahu tunaa fayyaadha jedhanii isin dhufan kana yaalan dhiifama kadhii asli dhiifama ustaaz Xaahirin deebisi ba'alla dhiifama wajjin ustaaz Xaahir barreessa ustaaz Xaahir la kozokko barreessa warma isa la kozokko barbaada ustaaz Xaahir tu waan kana komitee waliin ergaa barreessuu jalqaba irraa haga ila baamurtii wanta kattini gaafii ergaa sheekat la isa ilaali asli Doktarli. amma ani maali kaayyoon kiyya koo Doktor dhiifama wajjiniini ati dubbadhu kana booddee waliin haasai. Akkanan jedha kana kooti. Malee dhiifama nu godhama. asli enno abbaa murtii takka hin barbaachisu ani kaayyoo qabaa kaayyoo deemuuf qabaa waan deemuuf san argadhe amma tokkoffaa ani ustaaz Alibuu yommuu bilaal naan jedhe rifadhe anamma osomaa wallaahi jechuudha ani nama akka keessanii kan dura dhaabbachuun barbaadu ija keessanii rabbi na hambisu yoo zani natti baddan aboona illa abshir bareedaa ani wallaahi rabbiin hinaafa waan akka waanyoo jibbaa kan rabbiin natti dhumne qalbitii keessatti haalummaan sochii godhamaa jiru naa ta'uu dinnaan akka nama miidiyaa kana jiruutti jala deeme sila amma hadiisa kana keessan 15 kiyya 16 jira walitti nuuf firoomsaa kitaaba keessa quraana keessa nu barbaada isin ilma jira osoo nama biraa taatee isin ta'uu baatte silaa hin jedha isinuma ta'utti an fuuluma keessan argutti quufean osoo nama biraa taate wallaahi gad hin dhiisu halaalatti akka kan jedhu kana yoo hin taane hin dhiisuu ne dhuyyu silaa because ijoollee xixiqqooleen idiit gochuu jira mala isinumatti quufean quufe dhufuu keessanittuu quufe osoo waan akkanaan jechuu baatan innummaan bakka ani ummata kiyyaa na bira jirtii hin balleessee dhiifama eega jedhe dhiifama namni jibbu shayxaana qofa warri koree keessa ture Xaahir Galatoo waan jedhu yoo jiraate haa dubbatu san booda namoonni asirra yaada qaban gaafii isin gaafachuu osoo hin taane yaada qaban asli haa dubbatanii san booda oolfimaan uummanni illee dhiifama godhee nullee dhiifama goonee fi fuula duratti yaalamee kan warra isaa dubbatanii goolamna isin hin teessifnu. Malee dhiibbaa jibbaa akkasii qabu ani Xaahir dubbatu carraatii kenna. Oi ustaz asli la so ustaz Xaahirin dubbanne gaafii kiyya Xaahirin gaafatee abdadha waan ta'eef wanni walii galuu qabnu
أستاذ طالبون في ديدو في اتصون دبل الرئيس أكنا فرني أما مسرح دين هندي كينيا تكوجرا نما كبجنون مجال لنوان تيفي يو ساعة سكرا باي أسمع دمان والله لازم ورقة تيم تفول إذا فرنا هندي كيسا نمو فولو أما نودي أستاذ برنو فولا كيسا فرنا مانه ورقة إذا في الدليل أيوة أما مو نودي كوري كبايا كيسا نمو في فرنا الدين الدنيا رب سنيها كن في الدين نوتي كوري أستاذ إبسا حسن دبلته أستاذ طاهر سيا دبلته كوري قاما في نيجا في وامي قامي هاجر رات أما أجرو مالي فكا بفكاني إغنورت أن لي أن همبيكو كان أستاذ طاهر كيس هابه سنة لي أستاذ طالب مالك أن همبيكو مي أستاذ طاهر وان كان رت كوري كان رت كهوجنا وهند نمكن ديسا وهند سرسات الأستاذ طاهر وان تبي مي أستاذ طاهر جراح إن شاء الله أستاذ طاهر جران كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصحاب اللي ناسه وما تكون رادو بدا. بتاع يابتة مرجان يابتة والجيتين كورا راجدني ويتمم ما كني. جمان اللي أنا جمان أنيستو جمان سينيستو وأنت نبربانو. سيالي أستاذ طاهر ديفما نرتب البلد نرتب البلد نرب البلد ديفما أتوتي دم كنا واي كنا حرامتي كنا جنة كاساتين تراني دم كنا ما بجل إفتنون جدني دبجاتين تران كما جرات دم كنا كورين التقدمو كبا بلسي كنا كن دكوسة تجرا يعلمو كبا وانجلو رتي مريا جاتوري وبلسو مكينا بلس أبدي رجاسة أدسو كنا ولين تنّي واي أبدي ما جل إفتنون جده دكا دبجون برباچي سادوان تهفي ولين تنّي أبدي قتني جرتني نوتي أبدي هنگنّي نمني هاجلين بيزي نما قوتي غما غمنا ديما أچرتي واي إسا كنا مال جتري جنان كورين اتهاي جارمو كوري مالي وانتي سوچو غاري متي يوسن وانجرو إفا قودا وان برباچسو akkasi gaafataa yoo deeman wanti tun akkasi bareeddi obboleessi keenya kun illee dafee akkasitti yaalamuu danda'a waan jedhu irratti haasofne walillee gallee gargar baane jidduma kanatti warri jalqabarraa dhimma kana keessa jiru Haydari Ustaaz Mubaarak Adamii akkasuma nama biroo abbaa caalis haa ta'uu Sayyaa namoota kana hunda walitti daballee mammari'annee dhimmi kun tartiiba godhachuu qaba jennee lafaa kaane mari'anne kan mari'anne guyyaa lama dura erga mari'anne irra walii galle guyyaa kaleessatti beellamannee turre haa ta'uuti guyyaa kaleessaa nuti mari'anne san irratti rabbiin hin feene obboleessi keenya abdiin ana baay'ee na dhukkuba narra laalina ana ammaa bakka jiru hin beeku wallaahi bakka tana jedhee sitti himuu hin danda'uu naan jedhe bilbila edallee dubbadhee ture bilbila yeroo tokko dawwalee finarraa kaasee abdii si bira dhufuu barbaanna mee akkamii jennaan abdiin amma dhufu amma hin dhufidhaan mijatu ana na dhukkuba mana yaalaa deemuu wadaanaan jedhe maal taateenna garaa kanarratti qoosii da'ii ta'ee jira baay'ee na dhukkubaa jedhe hayyee haa ta'u akkana jedha abdiin jedhee jamaa keennatti himee ergasii itti bilbili kaamaarree karaa kanaayyuu dabra asitti wal geenne ergasii haa deemuu jedhan anis yaada kana deeggare itti bilbile abdii maarree kottu nurra goruu dandeetta innaan eeyyan nuun jedhe sana booda eegaa turre naannoo daqiiqaa walakkaa booda bilbileef abdii dhuftee itti bilbilee yeroo sadi narraan kaafne haa ta'u xumura irratti miiseejii naa barreesse jechuu abdii baroonti wal geenneef dhimma kan keetii wama kan kee kana tartiiba itti goonaa jedheenii jennaan ani obboleessa kiyya wallaahi ani maraachuutti jira ammaa bakka jiru hin beeku piliis naan jedhe anachumatti dhiisee ergasii nuti hundi kennaa gamaa gamana gallee jechuudha. haa ta'uti namoonni kunniin hundi isaaf jecha obboleessa keenya kana yaalachuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhate namni kun hunduyyuu jechuudha. haa ta'u wanti sun nuun milkoofne obboleessi keenya addisuutti illee himne addisullee nu biraa deeme nuun deebine isa wajjin iyyuu liivii banatee haasaa ture irraa fayyadee nu biraa deeme dhimma obboleessa keetiiti kana maa akkana nu gootennaan waltajjiin akkanatti walitti nama qabamu hin jiru isattuu xiqqoo isii qalbii cabee jira jechuudha yeroo san keessatti haa ta'uuti Ustaaz Taalibuun hadda guyyaa irraa dhimmi kun ajandaan kun argamee qilleensarra deemee qalbii nama hundaa cabsee wanti kun osoo akkamitti ta'ee waan jedhu nuuyyuu rifannee hin dubbannee hin cal'ifne jechuudha. haa ta'u edaa mari'atamee jarri kunniin koreedhaaf komiteen kun waan tokko nu waa fiduu jedhan
asumarratti ajandaan kun jijjiirame. Kanaafuu akkaataa ittiin Ustaaz Xaalibuun dhimma kana kophaa isaatti fidanillee nu dhibee isaan karaa osoo deeman waan kanatti illee dabalamanii makamanii waan kana sirreessanii haa ta'u nuti ima fudhanna wanti nuti fudhanne hin jiru garuu bilbilli nurraa ka'uu didee nus maaf akkana kan nu godhan akka nama waan kana yaadutti xiqqoo qalbiin keenya nu cabee jira jechuudha. Qalbiin keenya gara kiyyatti akka kiyyatti qalbiin keenya cabee jira. Maaliif yoo xiqqaate namni tokko dhimma namaatiif erga bahee dhimma san namarraa qeebaduu qabaa fudhachuu qabaa isheechuu qabaa isaaf jecha manaa baanee karaa dheeraa deemne miilan sanuu haa ta'u erga dhumatte wanti kun dhumatte ammas waan kana tartiiba itti godhamee obboleessi keenya kun yaalamuu qabaa obboleessi keenya bira dhaabbachuu qabnaa kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru ammas namoota dabalataa warra bifa koreen akka Ustaaz Ibsaallee yaada kana keessa jiran Naja ennu Sayyaan keessa jira Haydar Ustaaz Mubaarak inumaa dhimma kana keessa galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti itti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee naaf hin mijatu yaadni keessan naa ta'a jedhee deeme kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhamee obboleessi keenya yaalamuu qaba tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qaba. Galatuma. Koreen kunillee bifa kanaan gatamuu hin qabu Ustaaz Xaalibuun. Dhiifama Haydaro. Amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate hin fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoo hin qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoo isii madaa'ee jira. Nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kenninee jechuu dhiifama guddaa. Bareeda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti keessan akkam jirtan? Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif immoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadee beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana adda adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma Ustaaz Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fandiraazingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofnee konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Sirriitti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma Ustaaz jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idileetti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira.
kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii dabalamee kan ijoollee demoo sirraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru. Hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha miliyoona 6 akkaawuntii korra jira jechuudha waan isin sobu tokkollee hin jiru. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bu'ee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa hin turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sireen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbii sababa godhe hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhamee fi amalirra deebi'ee si'a arfaffama shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eef jazaakumullahu khairan dhiifama koyyoo naa qabaltan konfirmi na godhaa yoon waan na gorsatan jiraate illee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Talaa fi ustaaza wayii ture koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku achi anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaaz koo isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu anamma sa'aatii kanatti waan hanguchaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaanillee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu kan akkasiin hawwatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutiin deemini asli waa'ee iskaanii keessuudhaan haasa'amu waa'ee mucayyoo rabbi ana jaallata. Daadhiis nama guddaa akkam Kalas. Maqaan isaa keessaan dhumaa jala keenya keessaan dhumaa warri koomeentii suuta jedha keessaan itti naasoo ustaas Taalib. Asli waan dubbisa mee isin yoo waan hin dubbataa namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee inni qaamni qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Waa takka Deemne. Ustaz Taalibutti jamaat viidiyoo baratan. Amma Dr. Asim waa si hima. Eshi. Asin dura abdii waan naan jedhe mucattii tanaan ani dubbii seerumatu qabee fi malee ani hin barbaadu ani takka rabbi natti fide haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jedhe tana qalbiitti qabadhaame hagana jedhee tuun isin bira abultechoo fi haasawa keessanitti jea amma isin nuti isinirraa fudhanne amma hadiisa isin fiddan baarakallahu fi daliila da'iifa hin jenne hin fudhanne anammo yeroo warri biraa warra isin hin kun amara kiyyeen beeka wallahi osoo isin ta'uu baatte yoo xiqqishuma isii adda goreen fudhan sila isiniin fuula keessan fudhan amma waan gootani waan naa gootan abdileen obboleessa kiyya obboleessa narra xiqqaati anjaarsa waggaa 45 dullachaan mucaa heeruma fuudha ga'e intala heeruma geette qabaan isinii galeemi waamaluma washakannu barandatti gizee warra jalaa bayeetti hin baretti waggaa bishan jiraa fi adaba dhabe akkare godha malee jaarsa mataa arriitti hiriyyaa abiyyi fa'a warra mabiyya angman kadhaaru godha jaarsa umrii 45 waan naa gootanii abdilleen ilma keessanii mucattiin sunillee ilmooteessanii haadha abbaan jaraa rakkataadha kuno asii achi baadiyaa wallaggaa kana jiranii natti booyaa jira anamma kaayyoon kiyya duraa
sagaleen isaa awwaalameetiniin mucaan kun jala da'oo godhatee miskiina miidhaa jiraa waan jedhuun karaa birrii kanaan dafee namni sensitiif jira. Aduun amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beektanii. Awwanni karaa baankii isteetimentii kanaan dhufeen asiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquuf. Amma waan gootan amantiin teenallee dhiifama qabdi. Jarri kun haadhaaf haadha manaatiif abbaa manaati. Isallee yaalaa jirra. Obboleetti muslimaati. Obboleessa muslimaati. Isilleen akkuma isaa amantii biraatti rabbitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gidee natti himan jechuudha. Waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha. Jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha. Nuu baasa. Isillee hin gargaaranna. Duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii. Isillee hin gargaaranna. Isallee hin gargaaranna. Dubbii guddattee faratti fe'anii ija keessa irraan of oolcha haasaa isinitti hin guddisuus taate. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lamaffaadha. Wanni waan kun sirraa'uu danda'u koreen Ustaaz Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii xiqqeeffamanii jiran waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaamee obboleessa keenya garaa qulqulluutiin kasooba hin qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufuullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree sana waakkatus koreen tun waan goote qabdi waan ta'eef rakkoollee hin jiru dhimmi koree kanallee gatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetiin inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamtee falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuu sirriidha jettanii yaaddanii jechuu kiyya. Dhageettan kaa'utaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza. Ittiin dheeressin dhiifamallee naa godha ustaaza. Walirra deebistanii. Akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira. Nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayoo bilbilaa sanillee yoo namu uffattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa isin dhungadhe tataaniiti waan nutti ulfaate maraanullee fuuluma keessan argine dhiifnee jechuu barbaadaanillee akka nama tokkootitti yookiin gahee keessaa qaba gaheen kiyya saniin naa deebi'a naan turre imimmaan kiyya saniin naa deebi'a akka kaleessa viidiyoo maxxanse asirra jira awwala jira saniin naa deebi'an turre ammaaf erga isin dhuftanii fuula keenyaa footeettan hangara kiyyaa afoo inaalillahi nama takkaa walitti hin bu'in nama onlaayinii kanarratti akka abbaatiin laalu abbaa murtii kan urga gaafa rabbi waliin nu dabareeti waggaa meeqa walitti hin bu'in sababa kanaa walitti buune kanaafi anillee erga fuula keessan arge qara waa hedduu yaade afoo inaalillahi jechuu barbaada. Yaadni amma kaafamaa jiru tokkoffaa waa xiqqoo isii asitti koree tariitii warrootiin Dr. Asliillee dabalatee waan kana nu qulqulleessaa jettan. Anamma koreellee yoo fide kottu akkana goona gamana jenna gama sennaa kanatti gabayaan tun qilleensi biroo ceeti waan jedhuun haqiiqatti silaa dubbiin haqiiqatti koreen ifaajee waan kana keessatti qabu asi argamuu qaba abbaa ta'ee nun deemuu qaba koreen waan kana keessatti ifaajee qabdan kaleessallee karakkoo tana furuudhaaf deemaa turtanii dura dursu anatu dhiifama isin gaafata maaliif dhiifama isin gaafadha dhugaa jirtutu akkasi waan taateef ani ammoo gabayammaan tun haa dhaabattu waan jedhuun abdiillee irra gadi jedhe yoo rabboomaaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni karabbinarraa beekuu baankii ufumaa wajjin deemee konkolaataa yaabbisee asiillee baasuu didanii jennaan baankii beetii deemee ufii baankii steetimentii baankiillee ufii fuudhe kanaaf wantootii jiru karoora kanaan akkasii beekaa abbaa zarriillee wanni isin muufadhe isin biyya kana keessa girtanii warri onlaayinaa fi maanatti himinaaf hagas hin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru qatar jiran misunderstandinatu godhee yuukaa dhiifama bareedaa kiyya. La wallahi isintu dhiifama ano doo biyya jiraadhe lukaan isinit dhufa wallahi na beeytan diaspora kanallee guuttani na fakkaate sanumaa fi anillee shakkee biyya kee
akkasi walumaa galatti wanni anamma jedhu doktora sinillee dabalatee namoonni biroollee ayyoonni keenya kasirra jirtani amma wanni hedduu tokko ani isin galateeffadha ani online kanarratti illee hin seenu anani beeytanii baadiyama keessa biyya addunyaan quban qabne kana keessa deemee shiqqalaa shaqaladha maaliif akkas godha beeytanii online kanarra yoo deemte kayriillee dalatta sharriinillee siseen anamma baadiyaa keessa deeme afaan nan beekanii waa itti namadhu waan hanamatanii islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shaqaladhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa kuta wanni waan akkasii jiruu keessa na gammachiise hin jiru anan mallee rabbi naa fedhe baadiyama tana keessa deema onlaayinii doktor Asliin qabate warri jalaan jiru ka akka Bilaal Ooroo kenna qabate Haydarillee qabate ana sooshaal miidiyaa tanarratti guddaan eegina miskiintichuma baadiyaa keessa deemee waa shaqqalatu jettanii akkasitti quba na qabaattanii ammoo kanuma ta'uu wajjin quba nu qabaattanii guyyaa nuti dhufne fuula keessan diiniidhaaf namni waan nama irra jiru sana osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja guddaan nama maa guddise kennaan guddina ufiitii fi jedhan dhugamatti doktor Asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessa sirriin finne fidaa jedha jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqa lafa jiru laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoosin keessatti isin beennutu diini nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyitee sababbi kabaja yoo nullee maqaa diinii qabanneetumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa kuttan homatu sanyitti isin daba garuutu dalagatuun teessantuun hedduu isinirraa gamman baga osoma dubbatuu dandeettan osoma loluu dandeettan osoma mormuu dandeettan namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan namni illee waa isinirraa bara osoo nammas dhufe sheeticha illee Asliin doktor Asliin sheettaanii jedhan tokko illee achitti kun arrabsee mutut godhee ajaari yoo jedhan boru zooree tuman simatti gala laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu si qofaa miti hayyoota keenya warra sirra jiru warra koree nutu kee dubbee harkaa qaba eessaan fuutanii fiddannu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u ka kana danda'u wajjin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu ammallee baga dubbattanillee baga laaltanillee baga deebitanillee baga araaramtanillee baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabaa ammoo shayxaanni dhufeeti dalagatu ummata kan addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee namuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf ture gabayaan shayxaanaa sun munuun diiggame amma namni maan nurraa fudhata ummanni sun yeroomaa walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are gonna to be the role model fakkeenyummaa gaarii wal jalaa dhaga'uun wal jalaa deemuun wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa'ii isinii godha ammoo inni takkatti nani qabu faaya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa'aa kana hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa ulamaa'aa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quban qabne irraa du'aa'ii qaba du'aa'ii masa yoo isinii goosise gatti masaniin inshaallah rabbi kiyarra kajeellaa qaba yoo qarallee hanqoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee yoo qarallee laafinni isin bira jiraate rabbi isin jabeessee yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase nama addunyaa addaan bittinnoofti nama hawaasummaadhaan wantoota gara garaatiin addaan bittinnaahe nama wali ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hooggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'i jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diinii namaa laala diinii laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa qalbii waan isinirra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma kanattillee dubbatuu baatu inshaallah waan isin jechuuf ustaaza afaan isin qabeelma akka bareedduu jirani haa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa akkana jirani qoy waan san garuu fi fedhee dhiifama sumatti asli geeffatanii qo'a qarallee dubbise maal jedhu fixadhaa ustaaz waan sani ani haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaadaa beeytanii amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko akkanatti wanni an abdii dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira amma abdii wal bira jirra akkasuma malee namoonni biroollee na bira jiran ammatti akkanallee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jirallee laalleerra ammatti illee waan kana godhuu baanu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuu ta'a wareegama qabu kafalamuu qabu kafallee akka itti deemuu qabnutti deemne waan dalaguu qabnu dalagne waan qalbii keennallee nu fayyise nullee fakkeenyummaa ummata
birootiillee nu taasisu dalaguudhaaf hangama kiyyaa qophiidha. Qarallee tuttuqee ilaalellee haqiiqa jiru nattillee dubbatillee namni namoonni nama keessaan bahu yeroo tokko hamiira keessa dubbatu malee ani miidhamuun isii ana faayidaan qabu jedhe. Isa maaltu itti aana suuta qorannee tartiiba isinii goona sanillee fudhadhe tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessaallee natu dubbise akkaataa maluu qabut akkaataa ta'uu qabut natu inshallah kanallee qurcaa ta'amma booda isinii kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqootii konkolaataa sanillee deemnee ilaallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isa gurguru wanni nu uummata rakkinuuf tokko hin jiru yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna uummata keenya hin rakkifu qalbii uummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba namni rabbi isaa laaffisee lakkanii qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqara niyyate akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbadhu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu marayyuu inshallah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diigamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii keessanitti iimaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalagaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniisa rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum. Namni yaada qabdanii jirtanii Ustaaz Nasondeen. Abbaa murtiitii kennaa arga duratti itiin dubbadhan. Abbaa murtii dubbadha gabaasa nama dhabsiisina. Laalli ustaazni keenya deebisaa keenyaa deebisaa ulfaadha ani daqiiqaa kanatti hin fudhatu. wanni jiru maali beektanii ishi dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reefi akkuma ustaaz Xaalibuun koree sanillee as yaamanii akka koreetti waan balleessinillee balleessaa fudhannee waan abdiin dogongorellee dogongoramee dhimma abdii ammallee karaa fi seeraa fi heeraan mallaqa isaa hafullee yoo gahellee gahe jiree koreen kana booda tabrallee uumamtu waa'ee dhimmi abdii raggaasaadha seeraa fi heeraan tartiiba qabatee deemuudha qaba yoo mallaqni gahee jira yoo hin geenne jedhamee tartiibaan deemuu qaba oopin ta'e banamee hafuun qabu waan kana hundaa'u ustaaz Xaalibuutti dhiifnee nullee nu araarsaa yoo balleessine balleessa nutti mura obboleessa keenya wal dhabuu hin barbaannu obboleessa keenya yoo dadhabne du'aa godhuu fi barbaanne yoo qabaanne namoonni kennaaf wallahi hammeenya isa tokko illee hin qabnu gaaf san cinaa dhaabbannee gaaf inni miilaan deemu wanti cinaan dhaabbanneef illee hin jiru anallee akka hamatti akka jabatti na fudhate waan ta'eef waan kana ustaaz Xaayirfaallee nullee gidduu kanatti nama badaa ta'e irra gaafa laalu nullee nu araarsa jechuu fi ustaaz kiyya dhiifama abbaa murtiitti fufa. Ulfaadha galatooma andurallee wanni waan kana isin afoo dhaabbataa turee fi bakkuma tana bakka amma isheen dhufanii halanuu ka'anii ulfaadha galatooma isaanii jechuu barbaadu ustaaz Xaalibu. Wanni isaan amma duratti ladda tuttuqaa turan sanillee wanni ustaaz Kiyyaa Buzarii fi Dariinillee wal afoo nu dhaabe bakka isiniin jedhallee bakkuma amma isaan tuqan san jalqabarra tuqan sanii san hunda amma isaan gabaabatti nuuf fixanii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaanna. Dr. Asli ammoo qaraara olsi fuudhee mallee olsi haa fuudhu. Taamba biratti dabdallee si biratti haa qajeeltu qaraatu waa qabdaaf rabbi waa maraa qajeelche. Ani wanni isaaniin amma sheekaan jechuu. Afoo dhaabbataa ture. Dr. Asli yookiin sobee ebaluun sobee osoo ta'uu hin taane rakkoo ijoollee kanneen jidduu jiru rakkinni hin jira akka jiru hin beekna ustaaza kiyya. Rakkoo kana amma eega isin dhuftanii jettan homaa nama biraallee hin barbaachisu isin keessoo keessan san ka'achi ka koree biyyaa san achumatti nuuf fixa. Ka waa'ee amma mucayyoollee alhamdulillahi dubbiinuu bareeda taate Dr. Asleellee waan qabateetu jira sanillee Dr. Asleelleen waliigaltanii yaada tokkorra jirra sanillee isinummaan furmaata nu godha ulfaadha rabbi jazaa isinii haa deebisu wannummaan nu durallee wal afoo dhaabbanneef kanuma malee wanni biraa hammeenni hin jiru jarri tunniin lamaan walit dhufuu qabdii araara jidduutti bu'uu qabaa dhugaan bahuu qabdii yaada jedhu irra dhaabbannee dubbataa turre dhugaallee hin baate araarrillee bu'e hundi keessanuu ulfaadha galatoomaa jazaakumullahu khayran isiniin jechuun barbaadu. So
فيدرين دبتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan durseetiin ustaada keenya Xaalii Biridallaa iddoo ulfaadhaa jedhaani maaliif jennaani wanni tun gaafa kaleessa lafaa kaatu gaafa Dr. Asliin lafaa kaasee waan kana dubbataa ture wanni kun garamittiin nu deema dhumni isaa garamta waan jedhu akka manaamaatitti abjuunitu ta'e dhugumatti haala amma dhumate kanaan haala amma fala argateetiin falli gadi dhufe kanaan fala argate jedhaani iyyaan haqiiqatti dhugaa rabbiitti jechuudha. Ilmaahu galiiwwan wanta kana keessa jiru hedduu hanga funaanamu hanga barbaadamu takka ta'ee dubbiin kun asitti dhaabatan jenna haqiiqatti rabbiin fala namaa buusa isin fala buuftan dhuftanii fala furmaataa keettanii asliin illee isaan jalaa deebuu keetitti illee ulfaadhu siin jedha maaliif jennaan waan kana keessa sakatta'ee yoo hatta birriin takkatti wal jala militte birrii wal takkatti wal jala militte san bakka deebisa malee hin dhiisu osoo sin ta'uu baate jechuun kan kee haadha qabaachuu yasanuu qabaattuu jedhani. Namni kun beektaa yoo wal jalaa deebi'eetiin haqiiqa garaa laafee dhugaarra dhaabbatu hedduu nama gammachiisa hedduu ulfaadhu siin jechuu barbaada. Kanachirraa hafte ammootu akka mareef tana Ustaaz Xaalii Biridallaan jedhan kana wanni kun asuma dhaabbachuudha qaba. Waan asirra tarte waan asirraa gadi bu'ameen wanni biraa hin dubbatamu waan kun hin haasa'amu hin sakatta'amu kana booda dubbiin asuma dhumattee jedhan. Takkatti ammootu waan amma heedal dhaamate kana warra koree sana fidaati. Waliif fidaa jara kanneen waliif fayyoomsa garaa fayyaa walii haa ta'ani ummanni kun ummata argitanii ta'ii kaleessa illee waliin dhaabate ummata hadhallee waliin dhaabachuu deemu. Namni kun gaafa rakkoo wal bira dhaabatee gaafa gammachuu wal biraa galuu wayituu hin danda'u jara kanallee ofumaa keessanii akkuma tana dhuftanii fala keettan sanallee fala itti godhaa jarallee walitti araarsaa kanaaf hedduu ulfaadhaa. Rabbi sadarkaa keessa namallee ol isinaa fuudhuu jechuu barbaada. Asliin keessumaahuu galatoomi akkanatti nama jalaa deebi'uu kan keetitti wallahi hedduu gammachuu itti qaba. Assalaamu alaikum. Tanaa kenni anillee dhugumatti hojiin hojjetame hojii boonsaadha. Asumaan waa takka jedhee yoo hasumni kiyya akka tasaa dongorana deebistanii waa lama kaasuu fedha ustaazni ni beekani rakkoowwan yeroo akkanaa kan mudatan irratti keessaan gad dhufuudhaaf waa jedhu isin afoo dhaabbataa ture hattiif dhugaa warri qabatee warri akka bakka bu'ummaan fuudhaa oofaa jiran kun illee keessa jiran waan naagootan tana gabaabsee dubbii tana gabaabsuudhaaf Ustaaz Xaalibu waan jechuu barbaadu asumatti namoota online irra argaran kana qajeela isaa warra Abuzarrii fi Haydar Faas keessa Xaahirfa jiranii jara tana asumarra ofii goosiftanii yeroo ittaantaniif illee isinii salphataa deema waan ta'eef namoota itti dabalamu irra dabaltanii sirreessuu dandeettan yaada jedhu asuma kaa'uu barbaada warra asuma jiru abdiillee jarlee asiran yaada kiyya ittaansuudhaan ni beettanii yeroo rakkoo akkanaa kana uumamu mucaa isin bira jiruun beettan Bilaal ni beettan mucaa isaa kan isa bira jiru somba waraananii waggaa lamaaf uumama walii rakkataa ture nama kana Azbay Asliin natti meera naanaa jiru abbaa murtii faa beekanii namoonni waliin ta'aa turanii hanga dhaa mucaa isarraa hafte achirra waan kafalamu isaanii dubbatanii jechuudha namoonni rakkoo kanaaf gaafa du'a anillee amantii tan ciniinii warroon du'an jira amantiin tun namaaf hin fudhatan namaaf hin dhiisanii kanarratti wanni jechuu barbaadu ijoollee tan argadi qaba galatallee qabanii miidhamallee qabanii waan dhugaa harka qabatanillee qaccawee qabanii harkaa qaban waan ta'eef waan kana dubbatanii ijaamtuudhaan wallaalu wal sodaatuuf wal sodaachisu wanni jiru sunillee akka hin jiraanne asumaan Ustaaz Xaalibu irratti dubbachuu barbaada maaliif jennaan sodaa wanni haasawamaa dura tokko waan jiruuf jechuudha kan biraa ammoo asliidhaan galatoomi haqa kan ol baaftee dhugaa tan ol baastee namoota amansiifamuu qabuu fi amansiistee anaa kanaayyuu seeraan qabdee na amansiistee anillee ammoo akka keessaan ammoo isin waliin haasaa achiin ammoo ustaazota kana faana bu'ee Xaalibuufa keessaan haasofsiisee jalqabarraa hanga isaan mana isaaniirraa ba'anirraa hanga dhuma haga isaa amma isin waliin jiru kan waliin jira jechuudha. Even anillee gara biraan deemne isin waliin jira kunoo isaan na bira jiranii maaliifuu wannuma isiniin jedhuu fedhe san maa gadi buuftanii nama lafa kennitanii dhugaa tana dhattanii statementii baaftanii ol hin baafne namoota kanarraa maa dhugaa hin baafne kan jedhu ture abdiinillee kana ustaaznillee kana statementinillee kana itti bakka quuftanii dhabattanillee waan isin quuttu asuma baafadhaa ulfaadhaa galatooma isiniin jechuu barbaada kabajaa nu biraa qabdanii ustaaza galata nu biraa qabdan
qabdanii waan uummata keessaniif saba keessanii gootaniif waa amma gootanitti illee ulfaadha jazakumullah khairan warri asirratti dadhabda hundi keessanuu maqaa dusiin dhoofne taa warri gootan koppiliin warri gootan warri abaaboo darbitan warri yaada mana kana jabeesse hundi keessan jazakallah khairan isin jechuu barbaada ulfaadha. waan duraan dhagahaa turre fagoo teenye beeytullahi lateek laalle bira geenye waan kiyyaa fudhachuuf akkas tola kunu adrees Jette molle sore sunille khuleda iwan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani wan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani jette molle sore sunille khuleda iwan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani wan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani jette molle sore sunille khuleda iwan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani wan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani jette molle sore sunille khuleda iwan sigana seda singanani roha tenda daisim bakasani wan sigana seda singanani roha tenda adu sente batu ሲያድርሽ ከላይ ስትወጣው ዳርም የለሽ ተነፋቂ ስልሽ ባይኔ